Ayman dhibe pooliyoorraa baraaruu fi talaalchisuun dirqama kenna ba'uu qabnaa jiran maatiin ijoollee isaanii talaalchisaatiin jiran OBN'f yaada kennan. Duulli talaalli pooliyoo marsaa tokkoffaan akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbatatti galeera. Roobee Abarraa. Duulli talaalli dhibee pooliyoo marsaa tokkoffaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti galameera. Talaalliin kun daa'imman waggaa 5 gadi manneen barnootaa bu'uura booruu fi ogeeyyii manarra deemuun kan kennan ta'us ibsameera. Daa'imman dhibee pooliyoo irraa baraaru maatii fi hawaasni talaalchisuu akka qabu maatiin dubbisanii ni himu. Duulli talaalli pooliyoo kun akka biyyaattis ta'e akka addunyaattis hunduma keenyaaf barbaachisaadha. Nus immoo daa'imman keenya akka isaan bakka kanatti talaalamanii fi fedhii keenyaadha jechuudha. Maatiinis hundumtuu akkuma kanatti akka itti fufee pooliyoo kana dhabamsiisuudhaaf wanti geggeeffamu nus gahee keenya baachaa jira jechuudha. Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Adaanaa Kabbadaa akka magaalaa Shaggaritti daa'imman 300 fi 47 talaallii dhibee pooliyoo kan fudhatan ta'us dubbataniiru. Daa'imman sababa garaagaraatiin maatii waliin daandiirra jiranis bifa addaatiin sakatta'amanii talaallii kana kan fudhatan ta'us eeraniiru. Daa'imni dagatamuu akka hin qabne isa kana tiimiin addatti pooketti eriyaa bakka ta'an kana adda baasitoo laalu. Bakkee tokko mana amantaa keejallee maneen amantaa keessa daa'imman toorsan jiraatan ni jiru. Hin dagatama yeroo tokko daa'imman daandii irratti ba'an akka hin dagatamne kana xiyyeeffannee eecheecha daa'imman daandii irratti jiran kan jedhu kana adda baasnee irraa. Biiroo Fayyaa Oromiyaa bakka bu'uun talaallicha kan eegalchiisan obbo Abbabaa Baqqalaa imaammata fayyaa dhibee ittisu biyyi kun hordoftu bu'uura godhachuun akka naannoo Oromiyaatti dhukkuba pooliyoo ittisuuf biiroon fayyaa Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti duulli talaallii pooliyoo marsaa tokkoffaan akka eegalu ta'eera jedhan. Dhibeewwan balleessuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiran baay'een hin jiru. Isaan keessaa tokko pooliyoodha. Pooliyoon akka biyya keenyatti mallattoo isaa iddoo baay'eetti mul'ataa hin jiru. Balleessuu irra geenyee jirra jechuun hin danda'ama. Daa'imman kanaan dura talaallii gosa kamuu fudhatanis ta'e kan hin fudhanne talaallii pooliyoo marsaa tokkoffaa kana fudhachuu waan qabaniif maatii fi guddistoonni xiyyeeffannoo itti kennuun daa'ima talaalchisuu akka qaban biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektarrii barnoota fayyaa fi koominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmed himaniiru. Duula talaallii manatti kennamu cinaattis daa'imman dabalatee dubartoota sababa garaagaraan dhukkubsatanii mana jiran akka sakatta'amanis ni taasifama jedhan Siistar Sa'aadaan. Daa'imman kanaa dura gonkumaa talaalliin fudhatiin addaan baafamaa deema. Saniin alattis haawwan keenya sababa ulfaa fi dahumsaatiin wal qabatee fistullaaf saaxilamanii hubannoo dhabuurraa kan ka'e mana keessa dhokatanii jiranis haalli itti sakatta'amaa dhaabbilee fayyaatiin wajjin wal quunnamsiisaa deemnuu jira. Dhukkubni pooliyoo yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa keessatti mul'achuu baatus biyya kana keessatti bakkeewwan tokko tokkotti waan mul'atuuf ittisa isaarratti hojjetamaa kan jiru ta'uu kan himan immoo biiroo fayyaa Oromiyaatti hooggansa adeemsa balaa tasaa fayyaa obbo Daani'el Baqqalaati. Dhukkubni kun naannoo keenya keessatti osoo hin ta'in magaalaa Finfinnee, naannoo Amaaraa, Gaambeellaa fi Affaar keessatti kan mul'ate ta'uu fi akka waliigalaatti gara daa'imman waggaan isaanii 15 gadi 11 irratti kan mul'ate. Duulli talaallii kun fulbaana 28 bara 2017 hanga onkoloolessa 1 bara 2017tti kan turu ta'us himameera. Magaalaa Finfinnee hawwattuu fi jiraattotaa fi mijattuu gochuu fi misooma koriidarii marsaa lammaffaa jalqabuuf akka jiran kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himan. Jiraattonnii fi dureeyyoonnis hojicha milkeessuu fi tumsa eegalan cimsuu akka qaban dhaamaniiru. Kibree Zalaalam. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee misooma koriidaraa magaalichaa marsaa lammaffaa ilaalchisuudhaan waajjira bulchiinsa magaalichaa keessatti miidiyaaf ibsa kennaniiru. Misoomni koriidaraa magaalichaa faayidaa uummataa fi jiraattota magaalichaa ta'uu kan himan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee misooma koriidaraa marsaa lammaffaa eegaluuf qophiin xumuramuu himaniiru. የመጀመሪያው ካዛንቺስ አካባቢ ያለው መልሶ ማልማት ወሊገለቲ ኮሪደሮን ቀብኑ ሰዴት ኮሪደሮን ኩነን እንዲ ጀልቀባ ናናዋ ካዛንቺስ ራ ከንከው አደባባይ መስቀላራን ቸርችሊ ለመፋን ሳውዝ ጌቲ መገናኛ 22 ይወተው ሰደፋን ሲኤምሲ ቦሌድ arfaffanamo saarbeti aga addabaabay kaarliyoto shanafan garaji ambassa jaafan 4 kilo shromeeda fi akkasuma koriidaroonni lama ammoo misooma qarqara lageenii qabbannaa fi paarkii inxooxooti. Koriidaroota 8 keessaa lama misooma lageen qarqara ta'uu kan ibsan Aadde Adaanech milkaa'ina misoomichaaf tumsa dureessotaa fi jiraattota magaalichaa gaafataniiru. ያለችን አገር አንድነት ሀገራችንን በጋራ እናልማ ሁላችንም በጋራ ስንቆም እዚህ ውስጥ የምናደርገው አስተዋጽኦ አለው ሁሉም
ድርሻ አለው። Biyyi qabnu tokkodha. Biyya walii keenyaa waliin haa ijaarru. Hunduu bakka jirrutti misooma kanaaf tumsuutu nurraa eegama. Dureessonnii fi dhaabbileen maashinarii fi ogeessota isaaniitiin cimsanii nu deeggaruu qabu. Jiraattota wajjinis marii bal'aa adeemsifneerra. Isaanis olola miidiyaaleen hawaasaa tokko tokkoo fi faddaaltonni afarsaniin otoo hin gowwoomfamin misoomichaaf akka tumsan gaafanna. Piroojeektoonni tajaajilawwan adda addaa koolidarichaan misoomfaman dhibbantaan 80 ol hawaasa waliin itti fayyadamtoota kan taasisan ta'us eeranii. Kaafamtoota misoomaaf manneen jireenyaa 4,000 ol sheediiwwanii fi manneen daldalaa 500 ol ijaaramuus dubbataniiru. Kaafamtoota kaartaa qabaniif lafti qopheeffamuu fi beenyaan waliigalaa birriin biliyoonni 5 misooma koolidaraa marsaa lammaffaaf kan ramadame ta'uu kantiibaan magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee eeraniiru. Misoomaan koolidaraa marsaa jalqabaan waldaalee ijaarsa adda addaa 4,000 olii fi jiraattota magaalichaa 50,000 oliif carraan hojii akka uumame ibsa kennamerraa hubanneerra. Misoomni koolidaraa magaalichaa bajeta bulchiinsa magaalichaa fi hirmaannaa dureessotaa fi dhaabbilee adda addaatiin akka ta'es ibsaniiru. Dhaggeeffattoota jirtan OBN sagalee keessanii oduu bargamarraa gageenyeerra. Addunyaan bara 2023tti mancaatii bosonaa uumamu hektaara miliyoona 4 fi 400,000 akka hin caalle gochuudhaaf karoorfattus akka yaadame osoo hin taane dubbiin akka biraa ta'uudhaan itti habaaseera jedhame qalbeessa takkaaleen tordofe. According to the Forest Declaration Assessment 2024, global forest loss surged dramatically in 2023. Addunyaan bara 2030tti mancaatii bosonaa hir'isuuf galma godhattee hojjettaa jirtu gatii kan dhabsiise qorannoon kun akka lakkoofsa warra faranjoota 2023 darbetti qofa ciramuu bosonaa hir'isuuf galma teechifatteerraa harka 45 caalatti mancaatiin uumamu gabaasni Aljeeziraan qabatee bahee foomseera. Bara darbe kanatti lafti bosonni irraa manca'e bal'ina lafaa biyya Ayerlaand jedhamtu qabdu waliin walqixa kan jedhu gabaasni kun addunyaan mancaatii bosonaa hambisuuf galma qabattee hojjettaa jirtu kan faallesse ta'uu agarsiiseera. Bara faranjoota 2023 darbe kanatti bosonni hektaara miliyoona 6,300 fi 70,000 ol ga'u manca'eera jedha qorannoon kun. Hammi mancaatii bosonaa kun immoo galma mancaatii bosonaa hir'isuuf bara 2023tti qabame olitti lakkoofsa guddaan caaluun isaa addunyaan qullaa taatee gara badiinsaatti oofaa jira jechisiiseera. Bara 2023tti galmi qabame yoo xiqqaate mancaatiin bosonaa akka addunyaatti uumamu hektaara miliyoona 4 fi 400,000 akka hin caalleef hojjetamuu qabaaf kan karoorfame yoo ta'u qixa kanaan kan xiqqaatu miti inumaa harka 45 hin caaluun hektaarri miliyoona 6.37 manca'uun rifaatu uumeera. Ogeessi ragaa istaatiksii xinxaaluun beekamuu fi qopheessaan gabaasa kanaa Ivan Palmeejaan akka jedhetti waggoota kurnanii as mancaatiin bosonaa akkuma addunyaatti mudatu guddaadha. Ciramuun bosonaa fi abiddi bosonatti uumamu saffisa olaanaan mancaatii bosonaa uumaa jira kan jedhe qorataan kun galma qabame milkeessuuf turtii yeroo waggaa 6 qofti akka hafe himeera. Akka gabaasni kun akeekutti naannoo mudhii lafaa tirooppikaal jedhamee waamamutti mancaatiin bosonaa kan hammaatu ta'uu eeruun kunis harka 96 qooddata. Naannawaan kun guutummaa guututti karoora qabatan osoo milkeessin hafaniiru. Kanaaf naannawaa kanatti qofa xiyyeeffachuun cirama bosonaa hambisuuf yoo hojjetama ta'e karoora mancaatii bosonaa hambisuuf akka addunyaatti qabame galmaan gahuun ni danda'ama gorsa jedhu kenneera. Akka gabaasa Aljeeziraa kanaatti mancaatiin bosonaa naannawaa mudhii lafaatti mudatu kun qilleensi gubataan kaarboon daayoksaaydii jedhamu meetirik toonii biliyoona 3 fi miliyoona 7tti tilmaamamu qilleensatti akka gadi lakkifamuuf sababa ta'a. Kun immoo dhiibbaan jijjiirama qilleensaa naannichatti akka hammaatuuf saaxila. Naannawaan mudhii lafaa waggaa guutuu ifa aduu argatan kun jijjiirama qilleensaatiin miidhamuuf qarqara irratti argamuu jedhe. Biyya Booliiviyaa jedhamtu keessatti mancaatiin bosonaa akka malee babal'achuun waggaa 8 keessatti mancaatii tureerraa harka 351 dabaleeraa jedha qorannoon Aljeeziraa kun. Ragaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa kibbaa keessattis adeemsi kun mallattoo hir'achuu hin agarsiisu jedhan qorattoonni. Indooneeziyaa keessatti sammi ciramuu bosonaa bara 2020 hanga 2023 waggaa 3 gidduutti hir'atus bara 2023tti deebi'ee mancaatiin bosonaa dabaleeraa jedhame. Akka gabaasni kun akeekutti babal'ifachuun lafa qonnaa, misoomni daandii, ibiddi bosonaa fi daldalli bu'aalee bosonaa sababoota mancaatii bosonaa uuman keessaa hangafoota yoo ta'an
ta'an kunis biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa, Laatin Ameerikaa fi biyyoota Kaaribiyaan jedhaman keessatti dhiibbaa jijjiirama qilleensaa isa hamaaf kan saaxilu ta'uun eerameera. Gorsituu olaanaan dhimma haala qilleensaa fi barreessituun gabaasa kanaa Irin Manson mancaatii bosonaa hambisuuf imaammata bosonaa cimaa fi raawwachiistummaa isaa irratti ejjennoo cimaatu barbaachisaa jette. Dhimma eegumsa bosonaa fedhii siyaasaa fi diinagdee irraa bilisa gochuun kaayyoo eegumsii fi kunuunsi barbaachisuuf galmaan gahuutu barbaachisa jechuunis ibsiteetti. Haala itti fayyadamaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti bu'uurarraa yaadamni haaraan akka barbaachisus akeekteetti. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde, sa'a nagaa lallabde, namaa nagaa lallabde, malkaa nagaa lallabde, maddaa nagaa lallabde, karaa nagaa lallabde, gabaa nagaa lallabde, bultii nagaa lallabde, ooltii nagaa lallabde. Wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde, nagaatu duraan. Nagaa jechuun utubaa biyyaati. Yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran. Ilma qaba jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru. Hin horadhaan hin jiru. Hin qotadhaan hin jiru. Hin bocadhaan hin jiru. Ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru. Misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaa namaa hayyuu jirutu eega. Wayyuu jirutu eega. Abbaa amantiitu eega. Abbaa gadaatu eega. Abbaa bokkuutu eega. Qeerrotu eega. Qeerrittitu eega. Haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.